namumti itti fayyadame injiruun garre'an walakin yeroo tokko itti jawaalli keenya walgahii bakka masjiidaas bakka walgahii ta'e faarfannaa fi bakka walgahii namni walgahetti shinti beetii keessas ta'e manuma feetetti an garuu wanna kanarraa himee fixuu hin danda'u garuu isin immoo waan hedduutti fayyadamtani Ega jawaala keenya ya masalan yoo jawaalli keenya amma nuti lafatti dhiifne deemne kunne nam sana bira namchi sun jawaala keenya argee qulfiidha fuudhee waan sii dawwaluun dhabee hedduu rakkata garuu amma immoo qulfiidhumarraan akkasumatti lakkoobsa kee argee kan sii dawwaluuf waan murteessaa ta'e waan barbaachisaa ta'e waan jawaala keenya nuuf eegu kanaafuu haga dhuma viidiyoo kiyyaatti yoo caqastan gara duubaarrattis ergaa wajjin eega manumaan gara barumsaa siin dabarsu wagga takka jawaala keenya qollofe sin agarsiisa waan yeroon dheeratuuf jecha asirratti lakkoobsa way argaattan amma asirratti lakkoobsa argaattan kun lakkoobsaan barreeffadhe garuu jawaalli keenya yoo bade lakkoobsa dhannee yoo deeffanne mattaawqaa keenya yoo deeffanne argaattan lakkoobsa kana argaattanii mattaawqaa kiyya yoo deeffanne lakkoobsa kanarratti nuu bilbila namni yeroo fedhetti nuu bilbila kottu jawaala kee fudhadhu jedha wallahi kun waan murteessaa fi waan hedduu gammachiisaa ta'e kana godhachuuf immoo siitingii keessa galtanii basiixumaan amma warri hin galleef tokko hedduutu jirani suutumaan warri hin galleef akkana olaatanii aappii ilaaltanii isin bakka mallattoo qulfii bakka paaspoortii jijjiiratan paaspoortii qulfii ramzii funduraa jechuudha asirra waggaa dhuftan immoo akka solaatanii bakka oonii lamaan kana bira gad dabarfattanii asirratti bakka connect jedhu kana irratti waggaa tokko gachuqaastanii amma asirra lakkoobsa kana haqeetan 00 godhe isin agarsiisa akkasiniif galu amma 00 godha dan inni godha kabajamtoota hordoftoota kiyya yoon jawaala kiyya qollofe amma akkamta jawaala kiyya yoon qollofe 00 asirratti dhufee jira egaa akkuma isin argaatanu 00 dhufee jira lakkoobsa keessan isin achi keessatti naqattanii san booda lakkoobsa keessan jawaala keessan bade ta'e yeroo kamiyyuu jawaala kee qulfii yoo ta'e namni abbaan fedhe si dawwaluu danda'a ammoo yoon 00 irraa balleesse masalan tokkon godha amma lakkoobsa kiyya barreessuun barbaanne waan ta'e jennaan an qobaattiin barreeffadha namoonni achirratti arguun feene waan ta'e jennaan amma lakkoobsa tokko ta'eera egaan kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a barumsi har'a kana fakkaata mee haga daqiiqaayoon dhumannee foree tiktok irratti egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa wanni asirratti dhaamsa guddaa isiniif qabu oromoo lammii kiyya warra afaan kiyya beektanu yeroo wal guddisuun egaa intarneetiin bira dadhabaadhaa fi kanaafuu wanni isiniif dhaamuu qabu cufti keessa warri daawwattoonni kiyya an barumsa gara cufaan isinii gadhiisuun kiyya YouTube jala qofa gadhiisuun kiyya maallaqa hin feene oromoof jecha kanaafuu warri bakka hundaan na hordofaa jirtan liinkii fayyadamuu fi profaayilii tiktok gacuuf garri feesbuukaa liinkii fayyadamuun YouTube kiyya har'a yoo xiqqaate namni 700 subscribe godhaa wal guddifna oromoo dhaamsa kiyya kun wassalaamu